السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليوانكو دفتوني channel كوتي وندكيساني يوجر جرتو باكي جراتن جتشا أرانتنا وان رفنسا بريدة تيغا في كيسا يرو مرنا غافتني سينيك أبدي رفي نسمع جتشو كيسا نولو شامبو في كونديني شرافي كريمة متا سينين جدا asumaan channel ko subscribe like share gochuu hin dagatinadha. warra ummaatii kun ta'in akka subscribe tuqxanii share like tuqxanii maaliif taatan hundi keessan sinin jedha. kun shaamboodha. shaamboo abukaadoti Altar Daws jedhama. baay'ee bareeda shaamboon kun yoo itti fayyadamtanii itti fayyadamaa laaladha sinin jedha. joornaar baay'ee tokko bareeda shaamboon abukaadoo kun mataan namaa hin ciccitullee hin lallaafarreedha. warreen tokko irratti nagaafattan tokko viidiyoo dheeraa waan hin waraabneef jenna karaa yuutuubiitiin isinii fidee koottaa ilaalaa isiniin jedha. kun immoo kondiishara ani kana fayyadama baay'ee tokko bareeda zayitiidha. all hair mix baay'ee tokko bareeda. daqiiqaa 10 waan akkasii ofirra tursiistanii shaamboo dhiqattanii kaatanii shaamboon yeroo irraa miicamee kaa'ame kana dibattanii jechuudha. eega dibattanii booddee daqiiqaa 10 yookaan 15 ofirra tursiistanii achi kaatanii bishaan dhiqattanii fooxaadhaan goggogsattanii jechuudha. garuu dursa shaamboodhaan miicattan wanti isin beekuu qabdan. eega shaamboo irraa miicitanii kaatanii itti dibdan isa kana baay'ee tokko fooliin isaa ture baay'ee tokko bareeda. kun bifti isaa kana fakkaata. baay'ee tokko hin urgaa foolii qaba jechuudha. baay'ee urgaa namatti tola. kanaafiyyuu bitadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. ani baay'ee tokko hin jaaladhe jechuudha. kun immoo kireema. kun akka akkuma abukaadoti jechuudha. gizee dhiqattanii miicattanii shaamboodhaan dhiqattanii achi kaatanii kondiisharatti gootanii sana booda egaa shinti beet keessaa baatanii rifeensi keessan goggoge itti dibattanii wanta kanarraa hojjetame. keessoon isaa bifti isaa kana fakkaata. eega goggogsattanii gizee filtan itti dibattanii jechuudha. itti dibattanii filattanii garuu wanti isin beekuu qabdan gogaa rifeensa keessanii hin tuqsiistan. rifeensa qofa malee gogaa hin tuqsiistanii jechuudha. qaama mataa keessan buqqee keessan hin tuqsiistanii rifeensatti dibdanii miicitanii mataa keessan baay'ee tokko bareeda. wanta kana sadeen fayyadama ilaaladha. tokkoffaa shaamboodha. shaamboo abukaadoti. lammaffaan kondiishara. kondiisharri kun abaaboorraa hojjetama baay'ee tokko bareeda. sadaffaan immoo kireema hair food jedhama. warri sadaaliyaadha hin argama bitachuu dandeessanii jechuudha. warroonni channel kooti haaraa ta'an subscribe like share tuqxanii akkana cinaa dhaabbattan akkana jajjabeessitan isiniin jedha. yommuu gaafii qabaattan gaafii keessan koomentii jalatti barreessadhaa isiniin jedha. kana fakkaata. hair mask jedhama. kunoo maqaan isaa isa kana. abaaboo kanarraa hojjetama jechuudha. baay'ee tokko bareeda. fooliin isaa ana garuu baay'ee natti tolee jira. kun immoo kireema hair food jedhama. inni shaamboodha. shaamboo abukaadoo jechuudha. Altar Daws akkasii bitadhatti fayyadamaadha. shaamboon abukaadoo kun baay'ee bareeda sinin jedha. bifti isaa kana
qoduma kana ta'e kondiishara isaati jira. Kan dammarraa hojjetame jira. Kan dammarraa hojjetame sun mataa kukkuta rifeensi ni ciccita. Kun kan abukaadoo immoo baay'ee tokko bareeda jechuudha. Akkasii kana fakkaata obboleewwan koo. Yoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti barreessadha. Sinin jedha bitadhaa itti fayyadamaadha. Gamanumaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Gaaffii qabaattan koomentii jalatti barreessaa.